Ameerikaan yeroo ammaa kanaam tarsiimoo waraanaam kan doonii malee jedhamuun hojiirra oolchuuf qophii xumurtee jirti. Seenaa waraanaa keessatti yeroo jalqabaatiif Waashingten humna galaanaa irratti osoo hin taane humna istiraatejik boombersi jedhamu qofaan Iraan jilbeenfachiisuuf karoorfattee jirti. Ameerikaan maaliif doonii waraanaa dhiisuun xiyyaarota qofa filattee iccitii kanaam tokko inni saaxilaam. Sa'aatiin Baha Giddu-galeessaa saffisaan fiigaa jira. Waashingten irraa ajajni dhokataan tokko ba'ee jira. Kunis waraanni Ameerikaa buufata isaa guddichaa Al-Hudaydaa kan Qatar keessatti argamurraa galgalaadhaa jechuunis roobirraa kaasee ba'uu akka qabudha. Iccitiin kun kan saaxilame maddoota dippiloomaasii keessaa yoo ta'u, kunis mallattoo sa'aatiin xumuraa dhiyaachuusaa agarsiisa. Maaliif Ameerikaan loltoonni ishee akka ba'an murteessite iccitii isaa qabannee jirra. Yeroo ammaa Ameerikaan xiyyaarota ishee gosti jedhaman samiirraa hiriirsitee Iraaniin sodaachisuuf yaalii gochaa yeroo jirtutti lafa jalaan Teeraan irraa oduu rifachiisaa fi iccitiin addunyaa hin eegnetu dho'ee jira. Iraan harka kennuu dhiisii humna ishee isa duraanii caalaa dachaan jabeeffattee deebitee jirti. Akkamitti kan jedhuuf balanasaa qabannee jirra. Iraan tarsiimoo haaraa kan baankii kaayyoo haleellaa ishee babal'isuun ifoomsitee jirti. Kunis faayidaan Ameerikaa addunyaarra jiru kamiyyuu fi biyyoonni buufata Ameerikaa keessummeessan hundi amma diina jedhamanii galmaanii jiru. Iccitiin as keessa jiru Iraan waraana kanaam gara waraanaa addunyaatti jijjiiruuf murteessuu isheeti. Jechoota ministeera ittisaarraa ba'an yoo xiinxallee Iraan carraa kanaam eegaa waan turte fakkaata. Biyyoonni Ameerikaa gargaarsaan ibidda kanaaf qoraan taatu jechuun yeroo Iraan adattu Iraan waraana kanaaf waggoota dheeraaf qophooftee akka turtee fi sa'aatiin xumuraa dhiyaachuu isaa hubachiisa. Sochiin Baha Giddu-galeessaa raasaa jiru kanaam yoo hanga xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan feerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyaam ashama harka fuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik sheer gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraa qophii keenyaatiim turtii gaarii. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yeroo addunyaan ija ishee gara galaanaatti ergitee dooniiwwan waraanaa Ameerikaa eeggachaa jirtutti dhugaan lafarra jiru garuu samii gubbaa bakka iji namaa hin arginee fi gurri namaa hin dhageenyetti shiraamaatu xaxamaa jira. Ameerikaan yeroo ammaa kana tarsiimoo waraanaa kan doonii malee jedhamu hojiirra oolchuuf qophii xumurtee jirti. Seenaa waraanaa keessatti yeroo jalqabaatiif Waashingten humna galaanaa irraatiin osoo hin taane humna istiraatejik boombersi qofaan Iraan jilbeenfachiisuuf karoorfattee jirti. Iccitiin kun kan saaxilame gabaasa basaasaa chaanaalii Israa'elii fi maddoota amaan kaayyoom Iraaq irraa yoo ta'u, kunis waraanni dhufuuf deemu waraana lafoo osoo hin taane waraana teeknooloojii fi fageenyaa ta'uusaa mirkaneessa. Iccitii kanaam tokko naa saaxilu. Ameerikaan maaliif doonii waraanaa dhiisuun xiyyaarota qofa filattee? Deebiin isaa Iraan humna misaayilaa fi dooniiwwan xixiqqoo kan galaana keessaa ishee eegan waan qabduuf dooniin Ameerikaa yoo dhiyaate taargeetii salphaa ta'uu danda'a. Kanaafuu Peentaagoon xiyyaarota seexanaa sadii kanneen sadan du'aa jedhaman gara dirreetti galchitee jirti. Isaanis B2, B1 fi B52dha. Keessumattuu xiyyaarri B2 jedhamu kun iccitii guddaadha. Innis gosi yookaan dheertuudha. Raadara kamiyyuu jala ni miliqa. Sagaleen dhageessisu boca isaarraa kan ka'e allaattii halkanii fakkaata. Ameerikaan xiyyaarota kana 19 qofa qabdi. Seenaa keessatti xiyyaarri kun bakka argame nagaan hin jiru. Gabaasni akka mul'isutti xiyyaaronni kun Ameerikaa keessaa ka'anii qilleensarra osoo jiranii boba'aa guuttatanii kallattiin wiirtuuwwan Iraan warra lafa jalaa fi gaaraa keessaa rukutuuf qophaa'anii jiru. Iccitii kana caalaam kan nama naasisu ammoo meeshaa isaan baatanidha. Ameerikaan misaayila haaraa
Jaasim Eer jedhamu kan kiiloomeetira 930 fagaateen yoo barbaadame rukutuuf dandeettii qabu kumaatamaan qopheessitee jirti. Kana jechuun xiyyaarri Ameerikaa daangaa Iraan osoo hin seeniin fagoorraa tarii samii Iraaq yookaan samii Araboota irra taa'ee biiftuu Iraan daaraa gochuu danda'a jechuudha. Kun Iraaniif qormaata guddaadha. Sababiin isaa diinni ishee osoo ijaan hin mul'atiin ishee rukuta. Iccitiin kun asirratti dhaabbatu ragaan qabatamaa argame Iraaq amma dirree shaakalaam ta'uu isheeti. Maddoonni Iraaq keessaa ba'an akka saaxilanitti sa'aatiilee darban keessatti samiin Iraaq keessumattuu naannoo Baagdaad, Erbil, Kirkukii fi daangaa Siiriyaa xiyyaarota Ameerikaatiin dhuunfatamee jira. Kun xiyyaarota waraanaa qofa miti. Isaan xiyyaarota Awaasiis jedhamanidha. Xiyyaaronni kun ija samiitii isaan raadara guddaa baachuun sosochii hundaa xiyyaara ka'uu misaayila dhuka'uu fi sosochii lafarraa hundaa kiiloomeetira 100 lakkaa'amurra ta'anii to'atu. Maaliif amma sochiin kun jalqabe? Sababiin isaa ifadha. Ameerikaan suuraa waraanaa qulqulluu ta'e argachuu barbaaddi. Osoo dhukaasni hin eegaliin dura Iraan eessaa akka deebii kennitu eessaa akka dhokattee beekuuf jecha samii Iraaq sakattaa jirti. Dabalataan xiyyaaronni kan bobaa guutan samii Iraaq irratti baay'inaan mul'atanii jiru. Kun mallattoo waraanaa fagooti. Xiyyaarri waraanaa tokko yeroo dheeraaf samii irra turuu fi fageenya dheeraa deemuu kan danda'u yoo bobaa qilleensaa irratti guuttatedha. Sochiin kun kan agarsiisu Ameerikaan opereeshinii dheeraa fi walirraa hin cinneef qophaa'uu isheeti. Gabaasni akka jedhutti kun saatii callisaa yookaan qophii xumuraa qormaataa samiiti. Garuu gama biraatiin iccitii kana duuba Iraanis harka marattee hin teessu. Iraan tarsiimoo Ameerikaa kana dursitee beektee jirti. Kanaafuu Iraan waraanaam wal madaaluu dhiisuu fayyadamti. Ameerikaan samiirraan yoo dhufte Iraan lafa jalaan baati. Misaayilonni Iraan kanneen haayipaarsoonikii ta'an xiyyaarota bobaa guutan kana salphaatti rukutuu danda'u. Akkasumas Iraaqii fi Siiriyaan muka hirkataa Ameerikaa qofa osoo hin taane kiyyoo ta'uu danda'u. Michoonni Iraan kanneen akka Kataayib Hizbollaa lafarra jiru buufataalee Ameerikaa kan Iraaqii fi Siiriyaa keessa jiran rukutuun xiyyaaronni sun akka hin qubanne gochuu danda'u. Walumaa galatti wanti hubatamuu qabu waraanni kun waraana qawwee miti. Kun waraana raadaraa fi misaayilaati. Ameerikaan dooniiwwan ishee dhoksitee xiyyaarota Ghost B2 fiddee dhuftee jirti. Iraaq ammoo dirreetti dhiigni dhangala'uuf qophooftee fakkaatti. Tiraamp fi gorsitoonni isaa doonii malee Iraanin cabsuu dandeenya jedhanii tamanu. Garuu seenaan kan barsiisu Iraan biyya xiyyaaraan qofa jilbeeffattu akka hin taanedha. Samiin Baha Giddu-galeessaa amma callisaadha. Garuu callissi kun kan bubbee duraati. Iccitiin saaxilamee Ameerikaan qophii xumurtee jirti. Sa'aatiin xumuraa dhiyaateera. Iraan ammoo ija ishee banattee harka ishee misaayilirra keessee eegaa jirti. Sa'aatiin Baha Giddu-galeessaa saffisaan fiigaa jira. Waashingtan irraa ajajni dhokataa tokko ba'ee jira. Kunis waraanni Ameerikaa buufata isaa guddichaa Al-Hudaydaa kan Qatar keessatti argamurraa galgala har'aa roobii irraa kaasee ba'uu akka qabudha. Iccitiin kun kan saaxilame maddoota dippiloomaasii keessaa yoo ta'u, kunis mallattoo sa'aatiin xumuraa dhiyaachuu isaa agarsiisa. Maaliif ammaam loltoonni Ameerikaa ba'u? Sababiin isaa ifadha. Tiraamp Iraanin rukutuuf qophaa'ee jira. Iraan ammoo buufataalee Ameerikaa naannoo kiyya jiran hundi akka awwaalchaa ta'u jettee akeekkachiiseetti. Kanaafuu Ameerikaan loltoota ishee 50 ta'an warra afaan leencaa keessa jiran kanaam olchuuf yookaan bakka jijjiiruuf raafamaa jirti. Iccitii teessuma waraanaa kanaa asaaxilluun Ameerikaan naannawaa Baha Giddu-galeessaa keessaa loltoota 40 hanga 50 qabdi. Isaan kun akka marsaa ibiddaa Iraanitti marsanii ta'anii jiru. Garuu ammaam isaanumtuu taargeetii haleellaa ta'anii jiru. Jalqaba irratti Qaxariin ishee sammuu waraanaa Ameerikaa taate uffanni Al-Hudaydaa jedhamu buufata guddaa Ameerikaan Baha Giddu-galeessaa keessaa qabdudha. Loltoonni 10,000 achi jiru. Ajajni Giddu-galeessaa Ameerikaa Astaayim waraana hoogganaa. Yeroo har'aa buufanni kun sodaa guddaa keessa jira. Ittaan sun Bahrainiin ishee gooftaa galaanaa taate achi keessaa buufata Ameerikaa Jufeertu jira. Loltoonni 9,000 fi dooniin 5ffaa Ameerikaa inni galaana to'atu achi ta'a. Iraan ammoo doonii keessan galaana keenyarraa yoo deemte nuti galaana keessatti haleellaa jettee jirti. Buufanni Ameerikaan kan biraan Kuwait ishee muka hirkataa taate loltoonni baay'een 13,500 ta'an
buufataa Ariif Jaanii fi Ali Al-Saliim keessa jiru. Ameerikaan meeshaa waraanaa ishee hundaa asitti buufatteetti. Yoo waraanni keem Iraan misaayila ishee jalqabaa kan ergitu asitti ta'u mala. Kan biraan Imaaratii Arabaati. United Arab Emirates keessa loltoonni Ameerikaa 3,500 hanga 5,000 jiru. Buufanni Al-Dafraa xiyyaarota waraanaa baata. Buufanni doonii Jabal Ali ammoo doonii gurguddaa simata. Saudi Arabiyaan ammoo buufata Piriinsi Sultaan keessatti loltoota Ameerikaa 2,700 qabattee meeshaa ittisaa Patriootii fi Mitiyaad diriirsitee eeggachaa jirti. Garuu iccitiin sodaatamaa kan jiru Iraaqii fi Siiriyaadha. Iraaq keessaa loltoonni 2,500 buufata Ayin Al-Asadii fi Hariirtu jiru. Siiriyaa keessaa immoo 900 ta'an naannoo Bobaa fi daangaa Altaanfi jiru. Isaan kun kiyyoo keessa jiru. Iraan yoo waraana labsitee michoonni Iraan milishoonni isaanitti dhiyaatanii waan jiraniif daqiiqaa muraasaa keessatti isaan marsanii qabuu danda'u. Joordaan ammoo buufata Muwaffaq Al-Salti keessatti loltoota Ameerikaa 3,000 qabattee xiyyaarota basaasaa fi waraanaa bobbaasaa jirti. Kanaafuu wanti har'a ta'aa jiru shiraa fi sodaadha. Ameerikaan loltoota ishee kana hunda Iraanitti marsitee garuu Iraan meeshaa waraanaa lafa jalaa baastee loltoonni keessan kun hundi hojjamtoota kiyya ta'uu danda'u jettee Tiraampiin sodaachisaa jirti. Tiraamp buufata Qatar irraa loltoota baasuuf yaaluun isaa Iraanin rukutamuuf qophii ta'uu isaa yoo agarsiisu, gama biraatiin ammoo deebii Iraan baay'ee sodaachuu isaa mul'isa. Addunyaan ammaa harkaa onni irra kaatee eegaa jirti. Loltoonni 50,000 kun ibidda Tiraamp qabsiisuun ni gubatumoo Iraan isaan awwaalti. Yeroo Ameerikaan xiyyaarota ishee Ghost jedhaman samiirraa hiriirsitee Iraanin sodaachisuuf yaalii gochaa jirtutti lafa jalaa Teheraan irraa oduu rifachiisaa fi iccitii addunyaan hin eegnetu dho'e. Iraan harka kennuu dhiisii humna ishee isa duraanii caalaa dachaan jabeeffattee deebitee jirti. Iccitiin kun kan saaxilame yeroo ajajaan humna qilleensaa fi hawaa eegduu warraaqsa Iraan Jeneraal Majid Musaawiin miidiyaa duratti ba'uun dubbii lafee diinaa cabsuu dubbateeti. Nuti qophii xumuraarra jirra. Sadarkaan qophii keenyaa fiixeerra geera. Inni yoo dhufee wanta isa eeggatu hin beeku jechuun labsee jira. Nuti hubatamuu qabu addunyaan Iraan waraana guyyaa 12 kan baatii waxabajii darbee 2025 keessa tureen ni dadhabdi, ni laaffatti jechuun tilmaamtee turte. Iccitiin har'a saaxilame garuu faallaa kanaati. Iraan guyyoota sana keessatti barumsa guddaa fudhatte. Gabaasni basaasaa idil addunyaa kan mul'isutti Iraan warshaalee ishee lafa jalaa dhoksitee guyyaa fi halkan hojjechuun misaa'ilota ishee mancaan hundaa bakka buufattee inumaayyuu kan duraanii caalaa saffisaa fi baay'inaan oomishaa turteetti. Jeneraal Musaawiin miidhaam nurra ga'ee ture hundi suphamee jira. Oomishni keenya dachaadhaan dabaleera jedha. Kun ergaa ifaadha. Garuu iccitiin sodaatamaan as keessa jiru kana qofa miti. Teheraan har'aa Ameerikaa qofa osoo hin taane biyyoota ollaa ishee warra buufataa Ameerikaa keessummeessan akeekkachiisee jirti. Maddi olaanaan mootummaa Iraan Rooyitersitti iccitii kana saaxilee jira. Nuti biyyoota naannichaa akeekkachiifnee jirra. Yoo Ameerikaan buufata biyya keessan keessa jiru fayyadamuun Iraanin haleeltee nuti ammoo buufata sanas biyya keessanis ni gumnaa jennee jirra. Kun jijjiirama tarsiimoo guddaadha. Kanaan dura Iraan Ameerikaa qofaam ilaalti turte. Magaruum eenyuyyuu diina kiyyaaf mana yoo kenne innis diina kiyyaam jettee jirti. Ergaan kun kallattiin biyyoota akka Qatar, Ameerikaan Arabaa, Bahrain fi Saudi Arabiyaa ilaallata. Tiraamp na rukutaa jedhee yeroo dhaadatu Iraan ammoo yoo na rukutte michoota kee warra naannoo kiyya jiran nan barbadeessa jechuun qabsoo kanaam gara waraana naannootti jijjiiruuf qophii ta'uu ishee mirkaneessite. Gabaasni akka mul'isutti Iraan misaa'ilota lafarraa gara lafaa oomishuu irratti saffisaa ajaa'ibaa agarsiisaa jirti. Kunis diina kamiifiyyuu deebii hatattamaa kennuufi. Iraan tarsiimoo haaraa kan baankii haleellaa ishee bal'isuun ifoomsitee jirti. Kunis faayidaan Ameerikaa addunyaarra jiru kamiyyuu fi biyyoonni buufataa Ameerikaa keessummeessan hundi amma diina jedhamanii galmaanii jiru. Iccitiin as keessa jiru Iraan waraana kana gara waraana addunyaatti jijjiiruuf murteessuu isheeti. Gama biraatiin ajajaan waliigalaa waraana Iraan Meejar Jeneraal Amir Hatamiin dhugaa dhokataa tokko saaxilee jira. Addunyaan Iraan waraana guyyaa 12 sanaan dadhabdeetti jetti. Garuu nuti ammaa yeroo sana caalaa
humna dachaam horannee jirra. Qophiin keenyaa fiixeerra ga'ee jira. Ergaa basaasaa leexaaf kennamedha. Iraan yeroo callistee turte sanatti lafa jalaa warshaalee misaayilaa fi diroonii haaromsaa humna ishee ijaarrachaa akka turte mirkaneessa. Ameerikaan peentaagoon keessatti marii iccitii geggeessaa. Tiraamp filannoo waraanaa dhiyeessaa jirti. Gabaasni New York Times akka saaxilutti hooggantoonni waraanaa Ameerikaa Tiraampiif filannoo bal'aa dhiyeessanii jiru. Kunis Iraaniin lafarraa haquu hanga buufataalee niwukileeraa rukutuutti ga'uu danda'a. Tiraampiis gargaarsi karaarra jira jechuun mormitoota Iraan kakaasaa jira. Garuu Iraan keessatti waraanni jechootaas qabamee jira. Barreessaan mana marii nageenyaa biyyaalessaa Iraan Ali Laarijaaniin haguuggii fuula Tiraampiif Neetaanyaahuu irraa baasee jira. Tiraamp hooggantoota Iraaniin ajjeessota yeroo jedhu, Laarijaaniin ammoo deebisuun ajjeessonni uummata Iraan dhugaan isin lamaanii Tiraamp fi Neetaanyaahuu maqaa keessan galmee seenaa gurraacha irratti barreeffameera jedhee jira. Tiraampiin ajjeesaa tokkoffaa, Neetaanyaahuu ammoo ajjeesaa lammaffaa jechuun tarreesse. Kun kan agarsiisu Iraan mootummaa Ameerikaa waliin marii gochuu dhiisii fuula fuulatti wal waraanuuf murteessuu isheeti. Tiraamp walga'ii hundaaquun isaa fi Iraan haa gubattu jechuun isaa dhiphina kana sadarkaa hin deebine irra ga'ee jira. Amma Iraan keessatti intarneetiin addaan citee jira. Uummanni mootummaa isaa deeggaraa jira. Tiraamp ammoo humna waraanaa qopheessee jira. Garuu wanta addunyaan dagatteem tokko jira. Iraan sodaa keessa hin jirtu. Jechoota ministeera ittisaa irraa ba'an yoo xiinxallee Iraan carraa kanaaf eegaa waan turte fakkaata. Biyyoonni Ameerikaa gargaarsan ibidda kanaaf qoraan taatu jechuun yeroo Iraan dhadattu Iraan waraana kanaaf waggoota dheeraaf qophooftee akka turtee fi sa'aatiin xumuraa dhiyaachuu isaa hubachiisa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti golama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.